Jaallatamoo ijoollee Waaqayyoo, saba Waaqayyoo, nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Obboleessa keessan Carraa Tolasaan jedhama. Sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin hirmaannaa. Sagaleen Waaqayyoo keessa koo kaa'ee Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 22 hanga 33tti sagalee jiru ergaa gabaabaa yeroo kana keessa koo Waaqayyo kaa'ee isinitti dubbadhaa. Waaqayyo immoo ittiin jireenya keessan hojjeta. Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 24 kaasee nan dubbisa. Birrichi garuu yeroo kana qarqara irraa baay'ee fagaatee sababii qilleensi fuula duraan itti qilleensa'uu fi dha'aa bishaaniitiin asiif achi daddarbatamaa ture. Halkan keessa gara iyya indaanqoo isa lammaffaa Yesuus bishaan gubbaa adeemaa gara isaanii dhufe. Bartoonni garuu bishaan irraa utuu inni adeemuu arganii baay'ee na'ani. Innoo ekeraadha jechaa sodaachuu isaanii irraa kan ka'e iyyan. Yesuus immoo achumaan isaanitti dubbatee jabaadhaa innoo anaa hin sodaatinaa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bartootaan sagalee kana jalqabarra gaafa dubbisnu Yesuustu ce'aa gara fuulduraatti darbaa jedhee sagalee kenneef. Garuu tuusaan karaa adeemanii tuusaan birruudhaan ce'aa jiraniiti qilleensi itti ka'e. Yesuus qilleensi sun akka jiru yoo beekeyyu garuu sagalee ce'aa jedhuun kenneeraafi. Mata dureen irratti ilaallu inni sinaasise inni sodaachise cal jedha mata duree jedhu irrattidha. Sagalee kana gaafa ilaallu fuula duraan birruu isaanii irratti qilleensi ka'edha. Fuula duraan akka isaan hin adeemne gara fuulduraatti akka isaan hin tarkaanfanne gara fuulduraatti gara yaada Waaqayyo isaaniif kaa'e sanaatti gara sagantaa Waaqayyootti akka isaan hin ceene fuula duraan karaa isaanii kan cufu qilleensi itti ka'edha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Har'as karaa keessan maaltu cufee jirata? Adeemsa sun Waaqayyo wajjin qabdu jireenya keessan, gaa'ela keessan, maatii keessan, hojii keessanitti maaltu karaa dhufeta? Yesuus Kiristoos sagalee tokko isinii kenneera. Ce'aa ergi isiniin jedhee ce'umsiniif ta'a. Inni sin naasise cal jedha. Sagalee kana gubbaatti wantoota muraasa ilaalla. Inni jalqabaan inni isaan naasise miilla Yesuusii gadi ta'uusaa argina. Yesuus isa isaan naasise kana gubbaa adeemaa gara isaanii dhufeedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a saalli sinaasise yoo jiraate akkuma yeroo sana bubbeedhaaf qilleensa na gubbaa gara isaanii dhufe inni sinaasise miilla Yesuus gajjallaadha. Obboleessa ko, obboleettii ko, abbaa ko, haadha ko. Bakka jirtanitti haalonni isin sodaachisan hundumti isaanii miilla Yesuusii gadidha. Isin Yesuusii wajjin haalota isin naasisan gararraa akka adeemtan isinitti hima. Yesuus akkas isaaniin jedhe. Ana innoo anaa hin sodaatinaa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni ce'aa isaaniin jedhisadha. Inni haala dukkanaa'aaf sodaachisa sanarra adeemaa dhufes isaanii Yesuus Kiristoosidha. Kanaafiyyuu har'as isa naasiseef sodaachise gubbaa Yesuus adeemaa dhufa. Sagalee inni kan biraan kan nuti ilaallu jireenya keenyatti waan abjuu fakkaatu hojjeta Waaqayyo. Bartoonni kanaan dura utuu galaanarra kanatti namni deemuun argine. Har'a garuu waan abjuu fakkaatu Yesuus galaanarra utuu adeemuu argani. Har'as sitti himaan. Inni siraasise miilla Yesuusii gadi waan abjuu fakkaate jireenya keef karaa kee irratti hojjeta Waaqayyo. Daandii banamaa fuula kee duraa qaba Waaqayyo. Inni isaan naasise kun gaafa inni Yesuusiif bitame miilla Yesuusii gadi ta'e bartoonni hamma dinqifatanitti hamma jireenyi bartootaa ajaa'ibsiifatutti ta'u argina. Ilaa haalli siraase sun yaada Waaqayyoo gadidha. Humna Waaqayyoo gadidha. Aangoo Kiristoosii gadidha. Hin sodaatiin akkuma Kiristoos hin sodaatinaa innoo anaa jedhe. Hin sodaatinaa yaa ijoollee Waaqayyoo. Haala keessa jirtan keessatti inni isin gargaaru Waaqayyo isin wajjin jira. Kana malee kan biraa kan nuti arginu bidiruun isaanii hunkuramtee turte. Bidiruun isaanii raafamtee turte. Har'a bidiruun keessan, manni keessan, bakki hojii keessanii, tajaajilli keessan kan hunkurame, abdii kutannaa keessa jirtan akkaman ta'a jettanii kan sodaattan, kan raafamtan Waaqayyo akkasiniin jedha. Bidiruun keessan raafame kun hin ce'aa'edha. Manni keessan kun gara ulfina Waaqayyootti ta'a. Tajaajilli keessan kun gara ulfina Waaqayyootti ce'a. Haalelooyaa. Haala barnootaan marfamtanii hojii argachuudhaaf illee balbaloota adda addaa isinitti cufamee kan yaadni keessan hunkurame Yesuus akkasiniin jedha. Bidiruun kee kun hin ce'aa'edha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
Kanaafiyyuu sagalee gurguddaa argina. Inni kan biraan har'as Yesuus koottu isiniin jedha. Phexrosiin akkas jedhe. Koottu jedheen Phexros dhufuu ennaan koottu jedheen. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Bidiruu raafamaa keessaa waame Yesuus Phexrosiin. Bidiruu raafamaa keessa ture Phexros. Amma haala akkamii keessa jirta obboleettii ko? Haala akkamii keessa jirta obboleessa ko? Haala siraase sana keessa gara Kiristoositti kottu, gara argama Kiristoositti, gara eenyummaa Kiristoositti, gara ayyaana Kiristoositti kottu. Inni si waamaa jiru kun ulfinaan si ga'uuf sagantaa sirraa qaba. Kanaafuu Phexros isa siraase sana gararraa, isa sodaachise sana gararraa adeemaa dhufe. Haaleluyyaa. Argitanii eenyummaan Kiristoos Phexros keessatti mul'achuu isaa argina. Humni Kiristoos sun karaa Phexros mul'achuu isaa argina. Amantii dhabuu Phexros duwwaa odeessuu hin qabnu sitti. Maali dharee ulfinni Waaqayyoo garuu Phexros irratti mul'achuu isaa argina. Phexros shaakala hafuuraa addaa keessa galee isa kaleessa shaakalee hin beekne si agarsiisa Waaqayyo. Isa kaleessa argite hin beekne si agarsiisa Waaqayyo. Kanaafiyyuu har'a sagalee tokkoon isinitti hima. Haalli isin keessa jirtan akka isin hin tarkaanfanne isin hin danqu. Kiristoos karaa isiniif ta'a. Haalli isin keessa jirtan argama Waaqayyoo hin ittisu. Ulfinni Waaqayyoo jireenya keessan irratti mul'ata. Baay'eetu jireenya kee kana ajaa'ibsiifata. Baay'eetu tajaajila kee kana ajaa'ibsiifata. Bor saba baay'ee Waaqayyo karaa kee eebbisa. Sagalee ce'i jedhu sii kenneera har'a Waaqayyo maqaa Yesuusiin haala jirtan keessaa ce'uun isiniif haa ta'u. Inni dhumaa ulfinni Waaqayyoo gaafa inni mul'atu argina. Lakkoofsa 22 hanga 23 kana irrattis gaafa arginu. Gadi siqnees immoo lakkoofsa 32 hanga 33tti gaafa arginu. Yesuus Kiristoos kun dhuguma ilma Waaqayyoo ta'edha dinqisiifatanidha. Argitanii haalli isaa irraase sun sababii ulfinni Waaqayyoo ittiin mul'atu ta'e. Kanaafuu haalli dukkanaa ati keessa jirtu karaa ulfinni Waaqayyoo ittiin mul'atu ta'a. Haalli siraasaa jiru kun haaleluyyaa. Karaa ce'umsaa ta'a. Karaa galataa ta'a. Amani. Karaa galataa ta'a. Waaqayyootu galata ittiin argata. Ulfina Waaqayyootu ittiin mul'ata. Kanaafiyyuu sagalee har'aa gaafa walitti qabu inni siraase kun cal jedha. Jireenya keenya raase, faayinaansii keenya raase, gaa'ela keenya raase, humna maqaa Yesuusiin sirraa cal jedheera. Har'aa kaasee ulfina Waaqayyootu sirratti mul'ata. Har'aa kaasee eebba Waaqayyootu sirratti mul'ata. Har'aa kaasee ulfina Waaqayyootu sirratti mul'ata. Dhukkubaan qabamtee jirta yoo ta'e, gaaffiidhaan qabamtee jirta yoo ta'e, yaaddoo keessa jirta yoo ta'e, humni yaaddoo sana keessaa si baasu harki Waaqayyoo irra si argata. Yaaddoo sana keessaatii dhufee isaan baase Yesuus. Argitanii yaaddoo keessa turanii hin duuna hin banne jedhanii turanii. Inni garuu dhufee lakki innoo ana hin ceetu jedhe gara isaaniif arge sanatti isaan ceesise. Hojiitu isaan dura jira ture. Hojiitu si dura jira har'a. Haalli si raasise, si naasise, si nyaatu. Haalli si naasise, si liqimsu. Ati ce'umsisiif hin ta'a. Yesuus haala kee gararraa adeemaa gara kee dhufa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee kana gaafa walitti qabnu wanta gurguddaa sadii argina. Tokkoffaa Yesuus sagalee isaaniif kenne kanaan akka isaan ce'an godhe. Sagalee Waaqayyo siin jedhe jireenya kee irratti raawwata. Inni lammaffaan Yesuus haala sarraase gararraa deemaa dhufe. Haala siraase gararraa deemaa dhufa Yesuus. Inni sadaffaan ulfinni Waaqayyoo karaa inni ittiin mul'atu ta'e inni isaan sodaachise sun. Innati itti abdii kutatte karaa ulfinni Waaqayyoo ittiin mul'atu ta'a. Mana kee haa ta'u, mucaa kee haa ta'u, tajaajila kee haa ta'u, hojii kee haa ta'u, maaliyyuu haa ta'u, ulfina Waaqayyootu ittiin mul'ata hin sodaatiin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafiyyuu sagalee Waaqayyoo kanaan waan tokko isinitti hima. Jabaadhaa abdiin kutatinaa. Diinni haala inni qindeesse hundumtu duwwaa ta'a. Ulfinni Waaqayyoo isin irratti mul'ata. Eebbifama baay'een isin jaalladha. Kana boodas walitti fufinsaan sagalee Waaqayyoo kana walii wajjiniin hirmaanna barnoota adda addaa walitti fufinsaan sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Sagalee kana immoo namoota haala adda addaa keessa jiraniif subscribe godhaa, share isaaniif godhaa, ittiin fayyadamanii jireenyi isaanii jijjiiramu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Barri keessan bara ulfinaa, bara mo'ichaa, bara jijjiiramaa isiniif haa ta'u. Obboleessa keessan tajaajilaa Carraa Tolasaan jedhama. Eebbifama yeroo gaarii Waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan tajaajila keessan eebbisu. Gooftaan isin wajjin haa ta'u.